kijiba ta'uun isaa ragaan bahamee burjaajeen sun uummata keessaa ka'uu qaba. Yaada gaariidha. Dhaamsa akkanaa kana manguddummaa dura walitti dhaammachuun baay'ee gaariidha. Tokkoffaa carraa yoo isin kenname dubbachuu fi sa'a isin jedhame dhaabuudha. Lammaffaa ammoo yoo carraa isin kenname malee abadan dubbachuu dhiisu. Ammas haga sila aartanii jirta waan ta'eef miira keessaa baha. Miira keessaa bahaadha. Ammaan ammoo dhugaadha waan ta'eef dhugaa yeroo hunda ni mooti. Haala danda'ameen dhugaa dubbachuudhaaf sobaa kanatti fakkaatu kan dallansu kana dubbii addaan baataati deema. Ammas seera dubbii keessatti akkan beekutti himataa fi himatamaa jira. Ana kanatti himatee dubbii kana manguddummaa kan akka kaa'amuu fi kan gaafate dhugaa kunaa baasaa namni jedhee amoodha. Amoon maqaballee sanarra deemaa jira. Waan an balleesseef ragaan jiraannaan waan barbaadeen adabaa yookaan ammoo maqaa kunaa qulqulleessaadha jedhee jira waan ta'eef I think Ustaz Ahmad nama himataatu dura dubbii eegala jedheetiin yaada waan ta'eef waan jettan jedhaati amoon himannaa akkasuma komii isaa haa dhiheessu sana booda Ustaz Alii fi dabalanii sana booda inshallah caafii walii goonee ka addaan deemu ta'a bismillah ta'ala. Hayyee tole Lulua siifin dabaree kenne ati nu adeemsisaa dhaqoo. Hayyee maal adeemsisa ana adeemsisa dara ishee okay Ustaz Aliin bu'ee gadi bu'eera miti ana isinoo dhiiraatu jiraati. Dhiisi baa waan akkasii komentii as jalaa samuudha bilookkii ta'eera abbaan isaan akkas jedhe bilookkii godheera. Is bilookkii taatu. Okay, Aliin haadee bu Aliin eessa ta'e? Warri amma dhuftan adaraa rabbii bilook taatu keessattuu yoo amuudhaan waa jettan dhugaa rabbii amuuditeera kenneefii hin jiraan yoo waa jettan bilook taatu adaraa rabbii yoo dandeessa waan gaarii barreessa waan gaarii jedha yoo dadhabdan immoo callisaa akkanumatti rabbi barakaa isin haa godhu. Dhiisa waan hamaan barreessinaa harka keessatti. Aliin maaliif deeme? Ustaaz Ali sheeriin itti godhaa isinis sheer itti godhaa. Yaa maaliif kallattiin kan himatame isa asuma jira waan ta'eef amoon itti hafuuf himannaa isaa itti hafuuf rakkoon qabu. Laala keessa haa ta'e ati seenii dhaggeeffatu jechuun jala jiraas mana kana jala jira. Biyya jira yoo ta'e ol harkisa ol harkisa. Dhufee jira nutti fakkaata dubbata itti hafuuf ni jira adiin. Okay, ummata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalas kan jirtu nama keessanii. Kanattaan Sudaan guyyaa irraa kanaaf buleessi keenya Haider Abdii Bilisummaa Galatoomii bantee kaleessa keessaan naasofsiisaa turtee mana koon dhuftaa mana koon banaa waa hunda sirreessina naan jettee. Gara kanatti na waamu keef guddoo Galatoomii. Akkuma kana Lulaa yeroo baay'ee asillee nan hordofaatillee Galatoomii akkasuma Ustaaz Ahmed Hussein Galatoomaa isinillee hundi keessaniyyuu kanattaan Sudaananii waan ani jechuu barbaadu walitti bu'iinsi kuni yeroo garagaraatti miidiyaa kanarratti deemaa jira keessattuu na arrabsuun keessattuu haadhaaf abbaa kiyya arrabsuun miidiyaa kanarratti itti fufee jira. Keessa ba'ee garuu ani wanti baay'ee natti dhaga'ame yeroo darbe akka carraa ta'ee gaafa Alii fi mucaan ta'e tokko maqaa sarraanfadheera waliin falmii godhu turan guyyaa sana. Guyyaa sana akka carraa saatii Aliin mucaan kun saatinni achirraati wiyyiitii godhu yookaan immoo saatinni dubbii godhutti hin dhaqee ture. Yeroo sanatti waan miira keessa nagalchuu dubbata ture Aliin kun jechuudha. Sababii kanaaf miirri natti dhaga'ame aareen Aliif giiftii kennuu dhiisee nama biraaf giiftiin kenne. Kanatti hundumtuu dhufanii akkamitti isaaf giiftii kennuu dhiistee nama biraaf giiftii kenni taadhanii jechuun isaanii irratti hin taa'anii yeroodhuma sana akkuma giiftii kenneen mucaan inni sunis innan giiftii kenneef sunis amantii keenyarra waan dubbattee hin qabu diigame gidduutti walitti bu'iinsi uumame hin diigame manni sun jechuudha. Dhiiseen bahee achumarraan kaasanii natti duuluu jalqabanii
dhufee aliin keessaan maal naan jedhaa dheengaddaa andooriyyee meeqan asirraa gashaa ola siinillee asirraa siin galcha miidiyaa kanarraa naan jedha kun ragaansaa hundi iskiriinshoot godhee of harkaa qabaachuudha. Simiti duriyyee meeqan asirraa galchanii beektamiti gurbattiin nanaa jettee jedheetu akka waan ofiisa nama guddaa wayii ta'etti yookaan akka waan intalii wayii ta'etti kan inni guyyaa sana na doorsisaa ture. Guyyaa sana deebii gadi dhiisii nama xiqqeessuun aadaa keetti rakkoon qabuutu waan barbaadde goote islaamummaarraa adda nan baastuun jedhee ani akka keemiti midhaan jedhee wallaahin islaamummaarratti morma kootu citan nan baaftuun jedhee waama tokko ol baasu akka keemiti jedheetu na bilookee deemee bulleessa dhaqatee salaatee hoggaan dhufu Facebook irras TikTok irras suuruma kootu gadhiifamee jira. Ahimedi mucaan Ahimedi barsiisaa olotaa jedhee maqaaf baggaasee jiru sun mana isaa banatee akaakuun shamarraa ol baatee hundisee amoon hattuudhaadhaa innis hattuudhadhee barreessee mata duree barreessee amoon hattuudhaadhaa innis hattuudhadhee barreessee mata duree barreessee narraa haasawaa oolan jechuudha guyyaa sana guutu hundi isaanii hattuudha naan jedhan jechuudha waliin garee waasappii walitti dheetu kaampaanii kana keessa si baasuu qabna dhaniitu yeroo sana jalqabbii wayii jalqabanii yeroo sana hundi keessa argitaniittu gidduutti iyyuu jalqabbii sana dhaabanii jechuudha. Kana qofaa dhaabanii kana qofaadha wanti ta'eera jedhu kana yaaduu jechuudha. Kana achani waan an hateen qabu alii jira deeman itti sin dubbanne itti argaman shaangullitii booyi. Isaa irratti nagaddiisee jiraachuudha. Facebook isaa sanuu guddaa miti garuu haga tokko maaliif Facebook isaatti guddachuu danda'a koomentii garaagaraa ittiin argateera. Biyyaansi naannoo nama 809 koomentii gochaa turanii. Akkasuma giifteen guyyaa sana mucaa sanaaf kennellee iskiriinshoot godhee gatii TikTok irraa kaa'ee. Kennellee iskiriinshoot godhee gatii TikTok irraa kaa'ee. Ani hin beeku suura koo fuudhanii fokkisiisanii akka hin taane godhanii miidiyaa kanarratti hundi isaanii. Taane godhanii miidiyaa kanarratti hundi isaanii isaa kana godhe natu haadha isaa akkas godhe viidiyoon sun hundi waraabamee jiraachuudha. Kun sababii eenyurraa kan ka'edha. Aliin sababii miidiyaa irra dhaqatee na gadhiisaa jiruuf jalqabatu miidiyaa kana hin gadhiisin dura dhufee keessaan na doorsisee doorsataa sana hunda iskiriinshoot godheen jira bilook na godhee deebisu gadhiisaa olee jechuudha guyyaa guutuu. Namoonni modiitira qaban kuni tajaajiltootadha mana sana bananii jiran wal cherchii an ittiin tajaajilaa ture cherchii sun naannoo nama 4,000 qaba. Kana booda dhaqee anis gaafa warri modiitira gaafa banan gaafa dhaqee seenu anis nan seenee kana booda mucaan tokko tajaajiltuudha. Raajii ammoo nagaadha midhaan binetteetu na dubbata. Raajii ammoo nagaadha midhaan binetteetu na dubbata. Abina gadhiisee jennaan uummanni innichi silumaa ammoo negeetiivii kiyya barbaadu. Silumaa ammoo negeetiivii kiyya barbaadu deebi'ee jira jedhaniitu akka ittiin alhamdulillah amantii kootti wanti na deebisee hin jiru amantiin itti deebisu hin jiru amantii kootti deebi'ee hin jira akka jedhanii kana hunda na godhan jechuudha. Ani wanta miidiyaa kana irratti ijoolleen kun nangoon hin jiru namni nangoon hin jiru ummati islaamummaa waan arge nangoon miidiyaa kana irratti hin jiru jechuudha. Kanaaf walumaa galatti islaamummaan seera qaba taanaan. Yoon balleessa iyyuu miidiyaa irratti yoo na baasan rakkoon qabu balleessaa kana narratti arganii waan qabatamaa arganii taanaan jechuudha. Balleessaan koo rakkoon qabu. Innichi ani kaleessa keessaa bahe hin maraatta yoo daftee gara keenyatti hin deebitu ta'e. Kaleessa keessaa bahe hin maraatta yoo daftee gara keenyatti hin deebitu ta'e. Akka kanaatiin waan meeqadhaan jedheetu waan meeqan maqaa balleessaa jiru. Kanaaf dogoggorree dhadhanii viidiyoo kanaaf hojjetanii barbaada. Kun hin ta'u taanaan islaamummaan seera hin qabdutti nama na'a. Abbu marge tokko barbaada.
barbaade godhee jiraata. Kana qofaatti nama naa waan bal'aan man dubbadhu yoo isaan waan bal'aa dubbatan boodan nan dubbadha. Waan baay'ee jira. Yoo dandeette koomantii cufii Laattee fuuteetta maal nagaadha.